Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa taphoota torbee lammaffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa Ramaddiibaan magaalaa Dambidollootti geggeeffamaa oolan isin biraan gaana waliin tura. Roobii irraa taphoonni torbee lammaffaa isteediyeemii magaalaa Dambidollootti taphoonni 4 yoo geggeeffaman akkasumas immoo dirree kolleejjiitti taphoonni 2 geggeeffamanii oolaniiru. Dirree kolleejjiitti irratti tapha sa'aatii 7 irratti eegaleen Hincinnii Mugarii fi Ammayyaa gidduutti geggeeffameen galchii malee qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Taphichaanis Gazzaanyi Taarikuu taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameeti jira. Ittuma fufuun dirree kolleejjiitti irratti sa'aatii 9 irratti kan jalqabe Ambuyyee fi Bishaan Toob galchii tokko qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Taphichaanis Abdul Karim Abarraa karra eegaan Ambuyyee taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafamee jira. Isteediyeemii Dambidolloo irratti sa'aatii 3tti kan jalqabe Mandii fi Harbuu Cululleen galchii 1-0 Mandii injifateera. Galchii injifannoo kanas tapha boqonnaa deebiitiin daqiiqaa 46 irratti Ramadaan Alaamuddin lakkoofsiseera. Kanumaanis taphataa urjii taphichaa ta'ee badhaafameera. Ittuma fufuun tapha sa'aatii 5 Limmuu Gannatii fi Mattuu waliin taphatameen galchii malee xumuramuun Muluqan Balaa immoo Limmuu Gannati irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafamera. Tapha sa'aatii 7tiin Jaardagaa Jaartee fi Gabaa Roobii waliin taphataniin ammoo galchii 1-0 Gabaa Roobii injifateera. Kanumaanis Hussein Gammachuu Gabaa Roobii irraa taphataa urjii ta'eera. Taphni eegamaa torbee lammaffaan sa'aatii 9 irratti isteediyeemii magaalaa Dambidolloo irratti Jahan Sayyoo fi Aggaaroo gidduutti godhameen immoo galchii malee boqonnaa duraa yoo ba'an boqonnaa deebiin galchii 1-1 qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Hamda Awwalis Aggaaroo irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafamee jira. Gabaasni Sanyii Cannaqaadhaa Dambidolloo irraa.